macaba saya Israelicha boqonnaa 60 lakkoofsa 15 qabnee dubbifanna. Akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Isa dur namni sirraa bu'ee si jibbees ture. Isa dur namni tokkollee si keessa hin darbine. Amma immoo ani bara baraan surra qabeettii siin godhaa. Dhaloota hundumaafis iddoo gammachuu hin taata. Ati aannan saba warra kaanii guddaa qabeenya moototaatiin nyaataa yommus ani Waaqayyo inni aangu qabeessi kan Yaaqoob isa si fayyisuu fi isa si furuu akka ta'e hin beektaa. Ameen. Ani qooda sibiila boorrajjii warqee, qooda sibiila meetii, qooda muka sibiila boorrajjii, qooda dhagaas sibiila nan fida. Nagaan eegduu kee qajeelummaanis eeggeessituu kee akka ta'u nan godha. Si'achi sagaleen humnaan namarratti ka'u biyya kee keessatti dhaga'amu miidhaan yookiis balleessiin daarii biyya kee keessatti hin argamu. Kelloota mandara kee fayyina balbaloota kees galata jettee moggaaftaa jedha hin kadhanne. Waaqarraa fi lafarra kan jirtu qulqulluu kan taate beekaa jabaa kan taate aangoo qabeessa waan hundumaatti kan guutte aangoon kan sitti hin irranne qulqullummaan kan sitti hin irranne beekumsi ogummaan kan sitti hin irranne qajeelummaan mana kee keessa baay'ee kan ta'e lakkooftee hammaartee safartee kan hin finne eebba danuu qabda. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Situ walitti nu qabe fuula keetti waan baay'ee nu dabarsitee aangoo seexanaa baay'ee dhiibdee humna keenya haaressitee dandeettii nuu taatee siif nu geesse galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Ilaa yeroo kana humni kee gaarummaan kee gidduu keenyatti haa hojjetu. Hafuurri kee gidduu keenyatti haa hojjetu. Harki kee gidduu keenyatti haa hojjetu. Harki seexanaa hin hojjetin. Harki biyya lafaa hin hojjetin. Harki foonii hin hojjetin. Harki badiisaa hin hojjetin. Cubbuu nu gidduutti hin hojjetin. Jibbi nu gidduutti hin hojjetin. Balleessii nu gidduutti hin hojjetin. Abaarsi nu gidduutti hin hojjetin. Ati nu gidduutti ulfinaan hojjetu. Ati humnaan hojjetu. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Ta'a Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma jedhe yeroo gabaabaa keessatti kan nama dubbise tarii hundayyuu dubbachuu dhiisuu danda'a. Hamma danda'ame garuu yeroo muraasa keessatti ilaalleetu waan hafuurri Waaqayyoo amma inni anaaf ibsiisinii wajjin hirmaachuu yaala. Waaqayyo sitti goraa mata duree jedhu jalatti ilaala. Waaqayyo sitti goraa. Waaqayyo sitti goraa. Karaa Isaayyaas waa'ee ulfina Xiyoon dubbate Waaqayyo karaa Isaayyaas dubbiin kun waa'ee ulfina Xiyoon. Ameen. Xiyoon ishee ulfina ishee galtee turte. Xiyoon ishee ulfina qabdu turte. Yeroo tokko immoo ulfina ishee galgatte. Xiyoon ishee baay'ee beekamtu turte. Yeroo tokko immoo kan irraanfatamu. Xiyoon ishee baay'ee namni baay'ee keessa jiraachaa ture. Yeroo tokko immoo namni keessaa balee onaa ta'a. Xiyoon ishee namni baay'ee dhuunfatu mootonni baay'een ishee jaallatanii gara isheetti goranii gaaf tokko immoo namoonni hundumtuu kan irraa goran. Xiyoon ishee gaaf tokko akka warqee qullaatti calaqqifte keessumaa Faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 yoratanii lakkoofsa jalqabaarraa kaaftanii ilaaltan akkamitti warqee qulqullaa'aa gurraacha'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warqee kan warqee qullaatti kan calaqqisaa turte baay'ee kan miidhagdu nama hundumtuu kan irratti wal qabu nama hundumtuu kan barbaadu nama hundumtuu gara ishee dhaqu kan jaallatu nama hundumtuu mana ishee jiraachuu kan jaallatu nama hundumtuu ishee keessa jiraachuu kan filatu garuu amma immoo ulfina ishee dhabdee miidhagummaa ishee dhabdee seenaa ishee dhabdee haadha ishee dhabdee hundumaa dhiiftee gadi buutee kan teesse Xiyoonitti Waaqayyo guyyaa ulfinaa akka dhufuuf itti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo tokko namoonni danuun ishee keessa yaa'aa deddeebi'aa turanii yeroo inni namatti dubbataa jiru kana namoonni irraa deemaniif. Yeroo tokko fira nama baay'ee turte yeroo ammaa inni dubbataa jiru kana keessatti immoo fira nama baay'ee miti. Yeroo tokko riyyaa nama baay'ee taatee turte hundumtuu riyyaa ishee ta'uu barbaada. Hundumtuu fira Xiyoon jedhamee namni waa'ee isaa beeknaan iyyuu baay'ee boona baay'ee jaallata ture. Amma immoo namoonni hundumtuu ishee bira dhaabachuu kan jibban ishee biratti naqamnaan yoo naqa walitti manatti fakkaata. Warri isheen guddifatte iyyuu dhiisanii kan deeman kan
gadi waaqayyo biyya kasii kanaan sittan qoraa'e amma barabaraan surra qabeettii si godha barabaraan surra qabeettii si godha yeroo hundumaa waaqayyo nama namoonni irraa qorantti furuu jaallata Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa jalqabaa irraa kaatanii dubbiftanii waaqayyo nama namni lafa isaa irraanfate tokko waggaa dheeraa qofaa jiraatee ta'e gooftaa Yesuus. Ani yeroo keenya eeguu dhaqee dubbisu. Waggaa dheeraa namicha qofaa jiraate. Waggaa dheeraa isayyuu fayyaa qabaatee miti. Isayyuu hojjetachaa miti. Isayyuu itti tolee miti. Fayyaa qabaatanii xiqqoo ishee wanni ta'u maal ta'uu qaba. Hojjetachaa mayyuu waan tokko tokko godhachaa mayyuu gargaaraa jiraachuu hin danda'a. Namicha yeroo dheeraa laga keessatti galee bishaan gadhiisaa jedhamu bukkee ciisu namicha waggaa 38 guutuu birasiin qabu namni sittiin godhu namoonni baay'een isaa wajjin fayyuu dhaqaniiru namichi kun fayyina barbaacha dhaqee fayyina sin arganne nagaa barbaacha dhaqee nagaa sin arganne ka'ee adeemuu dhaqee ka'ee sin deemne siree tokkitti wajjin kan wallaansoo qaba ani sireettiitti yoo akkamitti waggaa kana guutuu teesseef maalirraa hojjetamte dha maalirraa hojjetamte amma sireettiin dime hin ciccittuu jamaa amma biyya keenyatti gaafa yaadu sireettee baashee jala sanatti fakkaatti waa'ee siree sana yeroo yaa hin ciccittuu isheen amma biyya keenya argitu yeroo isheen sireen kun dheebarraa hojjetamti gogaan oliirraa hojjetamti yeroo osoo isaa deemtu akka qiinqanii wayii keessaa yaa siree akkamii akka ta'e ayoonno garuu ishee wajjin wallaansoo wal qabu nama jireenya barbaadee jireenyatti rakkatudha namichi sun nama namni dhaqee keessa buusuu didee ofiis keessa bu'uudhaaf rakkatu kun itti rakkatu fayyini darba namni ittiin godhu kun itti rakkatu fayyini irraa qora fayyini iyyuu dhiise namicha sana yeroo baay'ee haallis nama dhiisaa fayyaanis nama dhiisaa qabeenyis nama dhiisaa firris nama dhiisaa akka iyyoofa iyyoof koo iyyoof nama baay'ee dhiisisas dhalli isaa dhiise qaamni isaa hin gane namummaan isaa hin gane nama kana namichi sun ganameetu ta'anatti fakkaata namichi laga keessa ciisu sun isa sana gooftaa Yesuus utuma deemuuti dhaqee utuma karaarra deemu namni magaalaatti deemaa jedhanii yaada inni immoo karaarraa godheetu laga beetisaatti gadi bu'e maal namichi kun hin maraateedha namni hin beeku hin maraanne namicha sana irraa godhetti godhe Yesuus haalleluuyaa hin maraanne karaa wallaalee miti waan godhu hin beeku tun taane namicha sana irraa godhetti Yesuus godhe namicha sana bira dhabetti Yesuus godhe namicha sana fayyaa dhabetti Yesuus godhe namicha sana nagaa dhabetti Yesuus godhe Yesuus mana keetti qora Yesuus seenaa keetti qora Yesuus fayyina maatii sitti qora Yesuus yommuu yoo namni illee sirraa godhe sirraan godhu Yesuus yoo namni illee karaa namarraa jal'ifate namarraan jal'ifatu Yesuus gaafa namni karaa namarraa cufu inni immoo karaa bana Ameen karaa bana Ameen faarfannaan tokko akka jira silaasi ture kan funaannatu qalbii namaa nama si godhee si teessise Yesuus fuudhee tarree namaa jedha karaa mana keenya babbaqatu walitti manee gooftaa galatu warra golfanii yaafatanii haalleluuyaa Yesuus gooftaa warra si baqatetu sitti dhufu yommuu Yesuus sitti dhufu warri si baqate warri galeessi waa'ee kee waa'ee kee haasa'uu jalqaba warri dursi dagate waa'ee kee haasa'uu jalqaba Ameen haalleluuyaa silaasi ture kan funaannatu kadhamee nama si godhee fuudhee si kaa'ee Yesuus tarree namaa karaa mana keessa babbaqatu walitti manee gooftaa galatu arramoon dhufaanii haafatanii lammaatan naqu hanqabbii namaa seenaan gooftaadhaan jijjiirama ajiriittini galee fuudhaa keetti waaqna waaqessu waaqa salphaa miti waaqna waaqessu waaqa salphaa hidhaa namaa hiika waaqa salphaa inna midda dhaamsa waaqa salphaa seenaa namaa waaqa salphaa miti inni sittiin godheetu Yesuus waaqa salphaa miti namicha namni irraanfate san dhaqeetti godheetu namichi maaldaa jala teessaa jennaan itti mirakin isaa hunduma yeroo keenyatti hin deemu qabu keessa rakkina hundumaatti haala keessatti dhuffatinaa ishee Yesuusin yoo dhophateessee bakkeetti hin midhannee teetu waan rakkina hin qabne fakkaata waanuma waan waaqayyotti mannu hin qabne fakkaata waan waaqayyotti mannu baay'ee qabnaatti madda Ameen
biyyaatti akka walda isaafatina ana wala saafachuu dandeessu diina wala saafachuu dandeessu margaa saafachuu hin danda'a faayisaa saafachuu hin danda'a maalaan jedhaa boodee amanaan kee waan kanatti malee boodee mooshinii na qabaachuu dandeessu qomaana giddiin qabaatina waaqayyooti ma gaafa ni dhagee maala jiruuf deemee jolaka kanaan baramma kana ga'uun akkas ta'e dhimatti akkuma isaa kan uffate gochan argatu ta'uunisii itti amma inni gara darbatee bishaan keessa buusu nama bishaan keessa buusu dhufe deesee yaadu bakka isa bishaan keessa buusu dhufe tun taane isa bishaan keessa tun bu'in fayyisuu dhufe ameen isa tutti kun dur namni irraa bo'e miti dur namni namuma isaa fuudhee bishaan keessa buufachaa ture gaafa namni obboleessuma isaa fuudhee bishaan keessa maaliifi yerootti limitidi baay'ee yeroo ergamaan dhufee bishaan keessa bu'ee bishaan keessatti namni namoota bishaan keessa sana fayyisu isayyuu ilaala nama tokko fayya nama tokkitti dhufayya yeroo inni bishaan keessa bu'u sanatti nama tokkitti akkamiti nama dura illee fayya miti namni lammaffaa sadaffaa afuraffaa illee jiru raankiin amma sadaffaatti raankii baamaraa jiru achi sadarkaa nama sadaffaatti nama tokkitti tokkoffaa baate sana tuldina inni immoo nama humna qabuu fi nama bira qabu eeyaa sittanima namni humna hin qabne namni biras hin qabne namni nama hin qabne yesuus itti godha haleluuyaa ameen nama akkasii tokkoffaa ba'a nama tokkoffaa dhageenye sanatu fayyee gala har'a garuu inni gara namicha kanaa dhufe yesuus isa bira hin qabne isa nama irraa godhetti isa godhu isa mana hin qabneef mana isa kennu isa jireenya hin qabneef isa jireenya hin kennu isa fayyaa baqateef fayyaa isa fidu isa nagaa baqateef nagaa isa deebisu isatu dhufee naan itti beeku egaa yeroo eegumaan dhufee eegale bishaan sa'aatii isaa beekama sa'aatiin isaa beekama yeroo guyyaatti tokkuma dhufaa sa'aatii fakkaata natti fakkaata gaafa sanaatti eegala bira taa'ee namichuma akkamii bishaan keessa bakka ta'e qabatee bu'ee malee keessa hin bu'u hin fayyamane amen hin fayyada waliin jedha qoolii qabaata mucaan isa bira jiraatu haati manaa tokko mana tokko hin fayyada waliin jedha amen afuurri kee fayyaata foon kee fayyaata namummaan kee fayyaata haleluuya amantiin kee fayyaata waldaan kun fayyaata lafti kun fayyaata biyyi kun fayyaata eenyurraa kan ka'e yesuus amen anaaf isiniif kuunoo sachi dhaaba kuunoo sachi dhaaba kuunoo sachi dhaaba kuunoo sachi dhaaba kanaan kuunoo isa waaqarraa dhufee si keessa jiru isa amma karaa cuuphaa nu fayyise ijoollee waa isaatti dubbachaa oolan karaa isaatiin fayyadamee keenya guutuu ameen gooftaan dhuunfaa bishaan keessa hin buufne fayyisee gallaa kan siree kee fudhu galee naa siree baadhatee humna sichumaan kennee humna sichumaan kennee namni guyyaa lama utuu yesuus ittiin godhe deemu guyyaa tokko tu siya sadii bara qabne na waftal caabe amma tu siya sadii deebiin walfaan maalo bishaan jedhamin dhanni nu gogee buuna waan ta'e waggaa soddomii sadii buutoo ciciisee siree baatee galuu danda'u gaafa siree baatee galu immoo warri kaleessa waa'ee isaa hojjete isa dagateetti waa'ee isaa haasa'utti kaa'e yommuu waa'ee isaa haasa'an immoo gaarummaa isaa duwwaatu hin taane siree baatee ariisaan battee ariisaan bataa namicha seergeen sanbata siree baachuu hin ta'u jedha maaliif baattee sana fayyise siree godhuu galnaan wabii qabaa ameen wabii qabaa wabii qabaa wabii qabaa jireenya kee mana kee haleluuya seenaa kee galgala kee yesuus wabii kee ameen mee qabama yesuus wabii koo jedha wabii kee yommuu karaa kanarratti wabii kee isa dur namni sirraa koreetu isa dusitti koreen wajjin jira waan ta'eef wabii kee yeroo baay'ee dubbadha jaarsa kaakayyuu keenya tokko nu kadhatu yoo ortodoksiidha gara gurguddaa dhufe ammoo deemanii gara isaa deebi'anii ammoo deemaniiru yommuu kadhatan garuu akka jedhu yaa gooftaa jedha siree isaanii yaabbatanii kan turan gara yeroo godhatan siree yaabbatanii kadhatu siree yaabbatanii gaabii isaanii fuudhanii bataama miillaan uffatanii yaa gooftaa ani akka biyyaatti fuuleesi kadhachuun dhuguma ni ulfaata akka biyyaatti fuuleesi kadhachuun garuu diinonni koo inni eenyuu qabatanii dhufanii si gaafatan immoo anaan qaba
Amin. Amin. Wala kayo ko dito. Kadang bunda wanti noto ko kesa ne akachu ko man kya ko nya da na mo ko sitini man kasbati man kya ko suru ma ni ne sani ro de ya itin ne sani ro ko itin ne sani ne chakani ko e sani ka ni ma sini pura ka da sini pura tinno mo he no ko sa no tinno mo he no mo ko kada ta kasi kada te puni kerja apa itu? Enyu kawan ada di dalam kan itu kawan. Enyu kawan apa tu ada di dalam kawan. Sampai enyu kawan apa kayu ada di dalam kan ini. Wakayu kan, wakayu muat anak tu kan. Bapa lepas tadi. Kenapa enyu kawan? Jadi apa kau ni kawan? Jadi kan jadi jadi pulau wakayu aja. Lalu tu. Biar nama orang yang itu sih. Jadi lu menjadi mana? Amma mau dulu wakayu wakayu yang pulau wakayu terlihat. Setan si posa itu terkena. Macam apa yang setan ni sakit tu terkena tu nawa kayu nama koyo boleh kiki semua satu tinggi setan ni lagi apa tu awal udah nyuka apa itu awak itu mati boleh jadi nol amin karena apa wabi kuni sekarang ni jadi terus juga isa jeromi isa jeromi ki upadan kami berar isa yang mulu nyata kami berar isa yang mulu Surabaya kami berar isa yang mulu ni mana ke iya bapak kata nurra boleh nurra isa yang mulu hati Jakarta nurra isa yang mulu agak jauh isa nurra ni segera boleh tu jadi bukan amma mau bara saya isa agak sih sana tu nurra itu bara surau dan terus amin amal tu surau dah amal kaya mudah amma bara ufan da ufan da waya ufan da kana galle funa ba ne ga rage da isa ya zo be sai to sai garo funa ba ali no raba so ya kelle so raba so ya la yero raba so ya ga amen dimba uje isa ne to so ya la yumba sai yesus isa ne sai to sai tin su raja su ba ma ya so raba sai ne ya so ko ya ne to la ne shashi ko idan ni gawo ni khasa ba sun tulisan mai ni dewa amen butuh ya lo berarti lagi wa kayo mai ni iya sun nama ko dibidi isayu nene jaga ko kula bede mo baju biasa mo na dibidi chimana ituna wa chimina ke wa kayo sun seru kasiba to pikir dibidi amen dinta jalan amen Ani nak cuba jauh kan, kalau dia ni boleh ramai lah. Itu dia tu saya video apa lebih. Sini jauh nak cakap mungkin dah apa lebih dah. Amen. Kalau doa kami matau, mungkin dah apa lebih mazhabi doa kerana gana juga ada seni. Mah ini rawa saja, kalau cakap. Mah, yang pun tahu. Amen. Isma ni betul si berapa ni rawa. Mah tu dah yang sebenarnya Shaji pulpulu lah. Shaji je yang awak itu. Malah pulpulu, gaau ni pulpulu, kapa pulpulu, pada lupa sendiri, lum pada kan isi lupa tak ada mana. Kau lupa itu, anda konoran lupa sahaja, pakai sana dan kian kian. Lupa isi. Amin. Jangan kabar mau kata ni. Nabuma. Lupa isi. Lupa dan lupa. Ini boleh uji modal Kristianan tinggi Yesus. Asa uji kajian pemat tinggi Yesus. Kini tuan uji modal Kristianan kata sana tinggi pemuk tahu. Nabi boleh belajar kajian sudah tahu uji nak kajian uji dan terbatas di bawah lubang. Dia ketuk jidan modal Kristianan uji kiki sini. Kiki sekawan tadi. Gerbuk itu sungguh kiki sebelum baik. Isa ufan. Isa kan yo terabas setan itu beli. Yo tu Yesus setan itu beli waktu yang murah. Kenapa? Ega isa ani yang bisa boleh maju penting rakyat di sana dia makan kunci berapa semua kerja di kota kalau tahu rumah itu berjuta kemudian pada itu nanti sini jadi asal warna saya pergi dengan tuan kita bantu sendirinya hanya berapa sudah kerja di sekolah kalau tahu rumah itu berjuta amin itu berjuta amin jadi biar kalau tahu rumah itu berjuta amin tapi ini itu berjuta
keenya iddoo gammachuu namummaa keenya iddoo gammachuu dhaloota hundumaaf ta'uu akka danda'u waaqayyo maa gargaara. Inni kun waaqayyo sittan dura sin gargaara sittan dhufaa gara keenya ilaalu jedhu kun iddoo gammachuu bara baraan iddoo gammachuu bara baraan iddoo gammachuu bara baraan nu taasisa. Galanni safatu galanni siifatu ulfinni siifatu maqaan kee eebbifamu ati yeroo hundumayyuu nutti dubbachuu dhiiftee beekuu nu guddaa beekee galanni siifatu. Wanti duraan wanti nama gurraachisu wanti maajii nama tuumisu wanti akka nuyi sudaa godhu akka nuyi fuula keenya baannee dhaabbanne godhu wanti yeroo hundumaa qooda iddoo gammachuutaan iddoo gaddaa ta'an godhu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Dhiiga Yesuusiin jireenyi keenya bilisaa haa ta'u. Jireenyi keenya bilisaa haa ta'u. Harki nu abaaru harki nu dha'u harki nu darbatu biyya lafaa kanarraa foon irra qilleensarraa kan dhufu seexana biraa kan dhufu xiyya akka xiyyaatti qilleensa kana keessa kan murtuuttifamu saba ka'ee waaqayyo saba ulfina qabeessarraa ulfina kaasu kan barbaadu ulfina godaansisu kan barbaadu nagaa godaansisu kan barbaadu eebba godaansisu kan barbaadu hundumtuu maqaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Nu gargaare Yesuus harka nu qabe Yesuus nutti godhi waldaa keenyatti godhi Yesuus mana keenya keessatti ilaalu Yesuus nurraan deemin Yesuus nu keessaan guuratin Yesuus hafuura qulqulluu nu keessaan deemin olkaanii kana namatti hafuura qulqulluu nu keessaan guuratin hafuura qulqulluu harki kee nu keessa jiraatu hafuura qulqulluu abiddi kee nu keessa jiraatu hafuura qulqulluu jireenya keenya geeddan hafuura qulqulluu jireenya keenya geeddan hafuura qulqulluu jireenya keenya geeddan hafuura qulqulluu jireenya amantoota kanaa geeddan hafuura qulqulluu mana amantoota kanaa geeddan hafuura qulqulluu seenaa amantoota kanaa geeddan hafuura qulqulluu keessa keenya geeddan hafuura qulqulluu tajaajila keenya geeddan hafuura qulqulluu keessa keenya gosti haaraa fidi keessa keenyatti mul'ata haaraa fidi inni kaleessaa darbeera sagaleessaa yaadatina waan darbettis yaada keessan inni dina ani kunoo waan haaraa nan uuma inni sabba biqila as ba'utti jira isa beekuuf jirtu jedhamee caafamee jira waan haaraan asaboo waan haaraan asaboo waan haaraan asaboo waan haaraan asaboo faarfannaa haaraan asaboo lallabni haaraan asaboo raajii haaraan asaboo eega haaraan asaboo nagaa haaraan asaboo kennaa haaraan asaboo haleluuyaa 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 qulqullummaan asaboo qulqullummaan asaboo ulfinni asaboo saba durii namni irraa saba durii dukkana keessatti saba durii namni jibbee sittan goraa bara baraaf soda qabeetti si godhaa bara baraaf ayyaanni kee nurraa fudhatame anarraa eegale nurraan